Hunduma keessaniif nagaa koo kabajaan isiniif dhiyeessaa. Akkam jirtu fayyaa keessanii naguma yani Fedhasaa Taaddasaan jedhama. Har'a duula miidiyaa hawaasaa jalqabame tokko irratti yaada kennuufan dhufe. Duulli jalqabame kun mata dureen isaa Akaadaamii Afaan Oromoo sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti akka hundeeffamu gaafachuudha. Waa'ee duula miidiyaa hawaasaa kana osoo isinitti hin dubbatin fuuldura akaadaamiin afaanii maal akka ta'e, akaadaamii afaanii eenyutu hundeessaa, rakkoon afaan Oromoo keessa jiru akkamitti furama mata duree jedhu irratti gabaabsee haasa'uun barbaada. Akaadaamii afaanii jechuun maal jechuudha? Afaan tokko guddachuudhaaf qoratamuu qaba. Wanti qoratame sunis immoo calliseedhuma kutaa qorannoo keessa kan taa'u osoo hin taane gadi ba'ee hawaasa tajaajiluutu irra jira. Kana qofa miti, afaan yeroo qoratamu caasaa sirreeffata, adeemsa barreeffama isaatu guddata, itti fayyadama isaa babal'ifata, hawaasa kan biraallee barsiifata. Afaanni kana yeroo godhu sadarkaan guddina isaa dabalaa deema. Afaan sun afaan qorannoo ta'eera yoo ta'e, afaan sun ofuma isaa qoratameera yoo ta'e, afaan sun duuba namni biraallee barateera yoo ta'e, afaan tokko guddateera jedhama. Egaa afaanni guddateera jechuu fi sadarkaa adda addaatti ilaaluu dandeenya. Gara afaan Oromootti yoo dhufne garuu adeemsarra jira malee guddateera jechuun illee bakka itti nama rakkisurra jirra. Egaa yeroo akaadaamiin afaanii maali jennee waa'ee akaadaamii afaanii dubbannu wantoota amma kaafne sanaaf maaltu furmaata kan jedhu sana ilaaluun barbaachisaa ta'a. Afaan qorachuuf tarii dhaabbileen barnootaa qorachuu danda'u, tarii aadaa fi turizimiin qorachuu danda'a. Isa qoratame sana hojiirra oolchuun garuu akkamitti danda'amaan immoo gaaffii biraati. Kanaaf isa qoratame hojiirra oolchuuf qorachuu, isa qoratame sana hojiirra oolchuu, hojiirra oolmaa isaa keessatti rakkoon kan mudatu yoo ta'e tarkaanfii seeraa fudhachuutu jira. Afaan tokkoon qoratama, inni qoratame sun immoo hojiirra oola jechuun hawaasaaf gadi ba'a. Hawaasi yeroo fayyadamu seera mataa isaa danda'e hordofee akka inni fayyadamu gochuudha. Egaa akaadaamiin afaanii addunyaadhuma kana keessatti sadarkaa addunyaatti waan beekamedha malee waan afaan Oromoo qofaaf haa jalqabamu jechaa jirru miti. Biyyoonni guddatan akaadaamii afaan isaanii dhaabbataniitu afaanicha sadarkaa guddaarraan ga'anii. Afaan Ingilizii fudhachuu dandeenya fakkeenyaaf. Afaan Ingilizii akaadaamii afaanii qaba. Akaadaamiin afaan isaatii numaayyuu waa'ee ofii beekuu bira darbee hawaasa kan biraa barsiisuutti deebi'e jechuudha. Amma akaadaamii afaan Ingilizii keessa galtanii yoo ilaaltan afaan lammaffaa barsiisuu kan jedhu argitu. Sababni isaa afaan tokkoffaa ofii baratu, ofii kan isaaniiti malee alatti kan gadi baasan miti. Inni garuu kaayyoon isaanii inni guddaan afaanichi sadarkaa addunyaatti akka inni baratamu gochuu waan ta'eef callisaniidhuma kan dhiyeessan osoo hin taane baajatatti baasanii gatii guddaatti kaffalaniitu afaan kana sadarkaa addunyaatti uummata hunda barsiisuudhaaf deemu jechuudha. Akaadaamiin afaan isaanii kanatti xiyyeeffata. Biyyoota keessatti afaan isaanii guddifachuuf akaadaamii babal'ifachaa jiran kan akka biyya Israa'eliin fudhee ilaaluu dandeenya. Yoo googilii irra ilaaltan Ibiroo akaadaamii kan jedhu. Ibiroo akaadaamii kan jedhu yoo ilaaltan afaan Ibiroo waggaa 500 olii fi badee ture deebisanii guddifachuudhaan amma sadarkaa addunyaa irratti beekamu qaqqabsiifatanii jiru jechuudha. Kanaaf akaadaamii afaanii jechuun wiirtuu afaan tokko keessatti qoratamudha. Qorannoo qofa immoo miti, wanti qoratame sun bifa ittiin hojiirra oolu adeemsa adda addaatu jira jechuudha. Kanaaf wiirtuu qorannoo afaanii jechuu hin dandeenyu. Leenjii of keessaa qaba.
qorachuu of keessaa qaba, qophii adda addaa of keessaa qaba, ajaja dabarsuu of keessaa qaba, abukaattoo dhaabbatee seeraan gaafachuu of keessaa qaba. Kanaaf jecha kana afaan Ingilizii irraa akkuma jirutti akaadaamii afaanii jennee fudhannee jechuudha. Akaadaamii afaan Oromoo maaliif hundeessuun barbaachisaadha wanti guddaan? Akaadaamii afaan Oromoo maaliif hundeessuun barbaachisaa? Eenyutu hundeessa kan jedhu yeroo itti adda baafachuun nurra jirudha. Waa'ee akaadaamii afaan Oromoo odeeffamuu kan jalqabe yookaan waa'een saamuu kan jalqabe waggaa 20 ol akka ta'e hayyoonni ragaadha jechuudha. Bara nuyi dhalannee ijoollummaa keessa jirru kutaa 2-3 barannu hayyoonni waa'ee kanaa dubbachaa turan. Garuu sagalee hayyoota kanaa dhaga'ee kan hojiirra oolchin turre. Fakkeenyaaf waggaa 22 fuuldura mootummaa naannoo Oromiyaa yeroosiif wixinee qopheessanii dhiyeessuu isaanii gurra kootiin isaan irraa dhaga'eera. Wixineen sun garuu hojiirra oollee jechuudha. Nama wixineen sun akka hojjetamu godhees biyya kanaa ari'amee amma biyya hambaatti kan inni jiru. Kanaaf waa'ee akaadaamii afaanii Oromoo har'a ani dubbadhu kun waan ani kalaqe miti jechuudha. Waan ani kalaqe yookaan ani uumee faayidaa wayiitti argachuuf adeemu miti. Akaadaamiin afaan Oromoo baroota hedduudhaaf hawaasa Oromoo keessatti gaaffii guddaa ta'e deddeebi'aa kan turedha. Ani garuu maalin godhee yaaduma kana walitti qabeetan wixinee yookaan proposal kan jedhamu sana qopheesse. Akkamitti adeemuu qaba? Eenyutu immoo galmaan ga'uu qaba kan jedhu irratti waraqaarra kaa'uudhaanii ga'een irraa eegamu ba'een ture. Gocha kana kan irraa raawwadhe bara 2011 waggaan tokko darbee waggaa lammaffaa jalqabateera. Yeroon wixinee kana qopheessu eenyutu akaadaamii afaan Oromoo hundeessuu danda'a kan jedhu irratti namoota adda addaa wajjin mari'adhee muuxannoo biyyoota adda addaa fudhadheetan mootummaan naannoo Oromiyaa akka qopheessuuf wixinee kana mootummaa naannoo Oromiyaaf hin barreesse. Mootummaan naannoo Oromiyaa garuu karaa ittiin balbala isaatti ol galan hin jiru dhimma kana raawwachuudhaaf jechuudha. Nuunis nun dhaggeeffatu gaafa jennu maayinni waa'ee akaadaamii afaan Oromoo amma dubbannu kana mootummaan naannoo Oromiyaa dhaga'ee gurraan qabu yoo jenne miidiyaa isaa irratti dubbanneerra, miidiyaa OBN irratti dubbanneerra. Guyyaa tokkicha gaafa korrii akaadaamii afaan Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaatti qophaa'ee qaama mootummaa keessaas kan nu bira turan jiru miidiyaaleen mootummaas ta'e kan dhuunfaa achirratti argamuudhaan gabaasa bal'aatu gabaafame. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa waa'ee akaadaamii afaan Oromoo nuuf hundeessu jennee kan nuyi gaafannu kana hin dhageenye jechuu hin danda'u jechuudha. Haa ta'uuti waraqaadhuma wixinee qophaa'e kana modhannee harka isaatti laanna jenneedhuma balbalattiin ol gallu dhabne. Balbalattiin ol gallu dhabne yaalii gooneerraa kara namaa deemuuf yaalii gooneerraa nu qofa miti koreen hundaa'e koreen socho'eera waan kana hojjechuudhaaf. Koreen baay'ina nama 10 of keessaa qabu hundaa'e garuu yeroo hundaa yandaan mootummaa naannoo Oromiyaa kan biraa waan ta'eef itti seennee waa'ee afaan keenyaa dubbisuu hin dandeenye. Ilaa asirratti wanti na hubachuu qabu uummanni Oromoo wanti ni dhaga'uu qabu afaan Oromoo waan salphaa miti waan Oromooti. Afaan Oromoo bade jechuun Oromoon hin jiru bade jechuudha gama biraatiin. Kanaaf waa'ee afaan Oromoo irratti xiyyeeffannoo guddaan kenname kan ilaalamu yoo ta'e uummata Oromootiif bu'aa guddaa qaba. Kana maaliifan jedha duula miidiyaa hawaasaa yeroo jalqabnu wantoota tokko taa'eetan dinqisiifachaa ture. Namoonni waa'ee nama dhuunfaa iyyuu feesbuukii kanarra naannessaa oolan waa'ee akaadaamii afaan Oromoo immoo yeroo isaan callisan argina. Kun rakkoo biraati jechuudha. Kanaaf maal gochuutu nurra jira, hubannoo kennuutu nurra jira yaada jedhuufan dhufee jechuudha. Namma egaa mee waa'ee rakkoo afaan Oromoo wanti nu dubbadha. Afaan Oromoo waggaa 27f afaan hojii mootummaa naannoo Oromiyaa, afaan barnootaa, afaan miidiyaa ta'ee tajaajileera. Afaan barreeffamaa ta'ee tajaajileera. Waan guddaatu ittiin hojjetame. Amma immoo afaan Oromoo sadarkaa PhD ga'e jechuun garuu guddate jechuu miti.
miilli mucaan tokko dhalatee miilli tokko qofti kan dheeratu yoo ta'e kan qabu. Miilli lamman dheeratee lafa qabachuutu irra jira. Miilli lamman wal qixxaatee dheerachuutu irra jira. Afaan kun afaan hojii ta'eera yoo jennu afaan barreeffamaa sirriitti ta'uu qaba. Afaan saayinsii fi teekinooloojii ta'uu qaba. Kallattii hedduudhaan afaanichi guddachuutu irra jira jechuudha. Kanaaf afaan Oromoo callisaniidhuma kan ilaalan natti hin fakkaatu. Akka hawaasa Oromootti yoo akka uummata Oromootti afaan Oromoo callisanii ilaaluun jifuu natti hin fakkaatu. Waan sirrii natti hin fakkaatu. Kanaaf rakkoo afaan Oromoo keessa jiru furuudhaaf akaadaamii afaan Oromootu barbaachisa. Hamma har'aa afaanni kun waggaa 27f afaan hojii ta'ee tajaajilee jira. Haa ta'u malee amma yoonaatti rakkoo guddaan mudatee jiru afaan Oromoo sirriitti illee qubeeffamuu amma akka hin dandeenyetti amma agarsiifamutti jechuudha. Afaan Oromoo bal'eessuuf qaamni adda addaa irratti hojjetaa jira. Maali kun jettanii yoo laaltan maaltu hin jiru? Qaama itti gaafatamutu hin jiru. Abbaa hin qabu afaan Oromoo. Afaan Oromootiif abaluyyuu itti gaafatama, abaluutu seeraan gaafata kan jedhu hin jiru waan ta'eef abbaan barbaade dhufee harka xurii itti kaa'ee aleessee ba'uu barbaada jechuudha. Fakkeenya tokko isinii kaasuu nan danda'a. Mootummaan biyya kanaa waggaa 2-3 darbe kana laagim jedhee qubee afaan Oromoo abaacaa bal'eessuudhaaf sadarkaa adda addaatti hojii guddaa kan hojjete hundumti keessan quba qabdu. Falmiin adda addaa geggeeffamee lubbuun nama 3 shiraa adda addaatu hojjetamaa jira. Kana beekuutu barbaachisaadha jechuudha. Akkuma sirnaatti yeroo itti afaan Oromoo gadi buusuuf hojjetamu. Na yaadadhaa waggaa 2 fuuldura Jimmatti afaan jechoota yookaan sagalee fidela giizii deebisanii haaromsuu irratti kora qopheessanii turan. Waggaa isaatti hawaasaatti raawwatame wanti kun. Argitanii ammayyuu baajanni itti bahee haala adda addaatiin afaan Oromoo bal'eessuudhaaf, afaan Oromoo duuba deebisuudhaaf wanti hojjetamu jira. Egaa sila dubbadheera afaan Oromoo kallattii hundaan guddachuutu irra jira malee karaa tokko duwwaa guddachuu hin qabu. Karaa barnootaa duwwaa guddatee qorannoodhaan akkasuma saayinsii fi teekinooloojiidhaan afaanicha sadarkaa biyyaatti guddisuu waan akkasiitiin duuba kan deebi'u yoo ta'e afaan kana deebisanii iddoo duriitti gadi deebisuudhaaf yaaliin godhamu sun akka milkoomneef irratti hojjechuun barbaachisaadha yaaduma jedhu sana kaasuufi. Egaa afaan Oromoodhaa haala amma jiruun yoo itti fufa ta'e inumaayyuu deebi'ee akka inni quucarudha. Deebi'ee akka inni sadarkaa hin taane keessatti sadarkaatti guddachuun irra jirutti iddoon taanetti lafanni itti kufu akka jiru wanti nama tilmaamsisu baay'eetu jira jechuudha. Egaa akaadaamii afaan Oromoo kana mootummaa naannoo Oromiyaatu hundeessuu qaba kan jedhu yeroo darbe kora yuunivarsiitii Wallaggaatti qophaa'e sanarratti dhimmicha gadi fageessinee irratti dubbachuun keenya ni yaadatama. Boodarra garuu mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo kana furuudhaaf furmaata nuuf hin laanne. Egaa yeroo duula miidiyaa hawaasummaa kanarratti akaadaamiin afaan Oromoo nuuf dhaabbatu jennee jalqabnu namoonni mootummaan naannoo Oromiyaa har'allee dhimma kana hojjechuudhaaf fedhii akka hin qabne kaasanii yaaddoo isaan qaban yoo kan dhaabu ta'ellee namoota muudama siyaasaatiin achirratti deebisee muuduu danda'a. Kun immoo yaada isin fudhattanii kaatan kana laamshessaa yaada jedhu nuuf kaasaa turanii jechuudha. Asirratti wanti beekamuu qabu tokko jira. Innis inni wixinee sana kanin amma numaaniyaa.com jedhu kanarra kaa'e sun seera akkamiitiin akaadaamiin sun buluu akka danda'u kan lafa kaa'edha. Akkuma seera addunyaatti iyyuu akaadaamii afaanii siyaasatu hooggana miti. Siyaasni haala mijeessaa fi sana duuba taa'ee seeraan yookaan poolisiidhaan deeggaraa. Akaadaamiin afaanii immoo qaama of danda'e ta'ee kan siyaasarraa walaba ta'eetu hojii isaa bifa saayinsawaa ta'een hojjetaa jechuudha. Kan addunyaarraa akaadaamii afaan Oromoos wanti adda godhu hin jiru. Kanaaf sodaa mootummaan naannoo Oromiyaa yoo hundeesse
illaamshessa jedhu sana keessaa haa baanu. Sababni isaa dhaabbanni kun yoo hundaa'e deemee boodarra maalitti dhufaa harka warra ogeessaatti dhufaa jechuudha. Ogeessota afaanii, ogeessota aadaa waa'ee dhimma Oromoo irratti warra hojjetantu achirra hojjeta malee namni tokko yoo muudamaan iddoo sana argachuu akka hin dandeenye jala mureessinitti mootu narra jira jechuudha. Egaa yoo kana ta'e immoo mootummaan siyaasa isaatiif ittiin fayyadamu taanaan baajata dhoowwataa jechuu dandeessu sin. Amma dhaabbanni kun utuu hundaa'e rakkoo baajataa qabnaani. Uummanni Oromoo miliyoona 50 jennee dubbannu kun birri 100 yoo buuse miliyoonni 30 birri 100 yoo buuse miliyoona meeqa argachuu dandeenya? Mee qarshii 100 baay'isuu miliyoona 30 laalaa. Achirraa kaanee maal gochuu dandeenya? Hojii akaadaamii afaan Oromoo kana keessatti hojjetamu hunda raawwachuu hin dandeenyu. Kanuma ammoo hojiin akaadaamii afaan Oromoo keessatti hojjetamu hidhata yuunivarsiitota Oromiyaa keessa jiranii, hidhata kolleejjiiwwanii, hidhata manneetii barnootaa Oromiyaa keessa jiranii fi dhaabbilee adda addaa wajjin waan godhamuuf ammanatti waan nama yaachisu miti. Hojiin akaadaamii afaanii keessatti raawwatamu hojii ogummaa fi hojii seera saayinsii hawaasaatiin raawwatu malee saayinsii siyaasaatiin waan raawwatu akka hin taane jala murtanii hubachuutu isinirra jira yaaduma jedhu sana kaasuu fi egaa rakkoon afaan Oromoo furmaata kan argatu karaa tokkoof tokko akaadaamii afaan Oromoo dhaabbachuudha. Akaadaamiin afaan Oromoo immoo ammatti lafi nu itti dhaabbachuu dandeenyu mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti jechuudha. Iddoo biraatti miti. Mootummaa jalatti wanti barbaachiseef immoo qaama akaadaamii afaanii kana keessaa tokko qaama ajaja kennutu jira, qaama raawwachiisutu jira. Kun immoo saayinsiidha. Saayinsii poolisiidhaan malee raawwachuun hin danda'amu. Kana immoo seeratu duuba jiraachuu qaba. Sanaa fi qaama mootummaatiin hundaa'uun barbaachisee akaadaamii afaanii inni NGO yookaan namni dhuunfaa tokko hundeessuu kan danda'u miti jechuudha. Dhumarratti maal kaasuun barbaade? Duula miidiyaa hawaasaa kana yeroo goonu tartiibni isaa akkasidha. Jalqaba irratti akaadaamii afaan Oromoo sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti akka hundaa'u gaafachuudha. Eenyuun gaafannaa? Mootummaa naannoo Oromiyaa, caffee Oromiyaa gaafannaa jechuudha. Wixineen qopheeffamee jira. Wanti barbaachisu hundi qophaa'eera. Kan mootummaan gochuu qabu dhimma kana madaalee hin barbaachisa moo hin barbaachisu hawaasa duukaa mari'achuu yoo barbaachise raawwatee dhimma kana hojiirra oolchuurraa kan hafe mootummaan kana ganaa baajata cimaa waan itti baasu waan qorachiisu waan maal godhu hin qabu jechuudha. Kanaaf immoo dhiibbaan nuyi miidiyaa hawaasaa irratti goonu guddaadha. Keessumaa aktiivistoonni Oromoodhaa dhimma kana hin xiyyeeffatan. Yeroo nuyi erginuufis nu jalaa callisu. Yeroo rakkoon uumamu garuu afaan Oromootu akkas ta'utti jira jedhanii as baanii miidiyaatti rakkina nutti nuu gabaasuu numaa tokko faayidaa hin qabu. Kanaaf aktiivistoonni Oromoo hundiyyuu Jawaariin dabalatee Yaayyaa Bashiriin dabalatee dhimma kana irratti hojjechuun dirqama ta'a. Kanaaf immoo namoonni isaanitti sixan yoo barbaachisaa ta'e nu quunnamanii maaltu jira mul'anni akaadaamii kanaa maali jedhanii nu gaafachuu qabu malee nu jalaa callisuun irra hin jiru jechuu kooti. Kanaaf aktiivistoonni Oromoollee dhimma kana xiyyeeffannoodhaan torban kana guutuu irratti hojjechuu barbaachisa jechuudha. Duulli miidiyaa hawaasaa kun torban tokko guutuudhaaf kan geggeeffamu yommuu ta'u deebii mootummaan kennu dhaggeeffanna. Kan nuyi gaafachaa jirru mootummaa naannoo Oromiyaa akaadaamii afaan Oromoo nuuf hundeessuudha. Egaa irratti mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma afaan Oromoon qabu yoo ta'e immoo maal goonaan tarkaanfii itti aanu ta'a jechuudha. Kanaaf ammatti wanti nuyi gochuu qabnu sooshaal miidiyaa irratti feesbuukii, waatsaappii, telegiraamii waanuma ittiin dubbannu hundarratti dhimma kana kaasuudhaan akka mari'annu dhaamsa isinii dabarsuu barbaade. Inni biraan inni namoonni sooshaal miidiyaa irratti maal gochuu qabu? Aasxaa akaadaamii kana kan bifa warqeetiin barreeffame kan amma dhiyeenya kana asii sooshaal miidiyaa irra naanna'aa jiru kana profile picture godhachuutu irra jira. Profile picture yeroo godhatan profile isaanii irratti agarsiisuun nan deeggara jechuu akka ta'e takka amanan.
amma fakkeenyaaf waa'een nama dhuunfaa tokko rakkoo nama tokkootiif iyyuu social media kanarra teenyee yookaan miidiyaa hawaasummaa kanarra teenyee yeroo nuyi dubbachaa oollee bullutu jira. Deeggarsa adda addaa yeroo nuyi walitti qabnutu jira. Kun sirriidha, waan gaariidha. Waan ofii immoo akkamitti callisanii akka bira darbannaan galuu jechuudha. Warri kaleessa oduu sobaa saayinsiidhaan qoratame jedhanii as baasanii Facebook irra naannessaa turan har'a yeroo akaadaamiin afaan Oromoo ka'u callisuu hin qabanii jechuudha. Kanaaf namni hunduu waan kun xiyyeeffannoodhaan akka raawwatamuu fi mootummaa irratti dhiibbaa hojjechuu qaba. Gama keenyaan hundumti keenya waan gochuu qabnu gochuutu nurra jira. Yeroon yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti dhimmi kun akka mariidhaaf dhiyaatu goonu hangafoota mootummaa achitti argaman keessaa tokko akkas jedhe. Wanti Facebook irratti barreeffamu mootummaan galagaleeyyuu akka hin mil'anne mootummaaf homaayyuu galtee akka hin taanetti dubbatee jechuudha. Haa ta'u malee social media irratti wanti dubbatamu utuu ni raawwatamu waan arginuuf har'a sanaan gadi baanee irratti dubbachuudhaaf miidiyaa hawaasummaa kanadha. Miidiyaa hawaasaa kana ofirraa qabna. Miidiyaa hawaasaa kanaan dubbachuudhaaf mirga guutuu qabna. Warri kaan horii nu kaffalchiisu, warri kaan tarii waan nuyi jennu kun galuu fi dhiisuu danda'a. Yeroo nuyi kana raawwannu miidiyaaleen idileedha xiyyeeffannoo kennuu danda'u jennee abdanna. Mootummaanis dhaga'ee dhimma kana nu raawwachiisuu danda'a. Kanaafuu gama keessaniin waan gochuu isin qabdan ammatti maanni tokko dhaadannoo akaadaamiin afaan Oromoo sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti nuuf dhaabbatu jedhu sanaa fi aasxaa yookaan mallattoo dhaabbata amma dhaabuuf adeemnu kana kallattiidhaan akka isin fudhattanii maxxansitan isuma immoo fuutanii fuula Facebook keessan fuuldura yookaan profile picture keessan akka gootan isin gaafanna. Tarii siyaasa jettanii warri yaaddan dhiisuu dandeessu. Garuu asitti jala muree kana isinitti himu waa'ee afaan Oromoo dubbachuun siyaasa miti. Afaan Oromoo afaan uummata miliyoona 50 oliiti. Haa ta'u malee karaa siyaasaatiin dukkana keessa ture keessaa ifatti waan ba'eef namoonni akka siyaasaatti fudhatanii akka hin sodaanne. Afaan Oromoo siyaasa miti. Afaan Oromoo jireenya Oromooti. Wanti isin jala murtanii beekuu qabdan afaan Oromoo badeennaan Oromoon jiraachuu hin danda'u. Kanaaf hundumti keenya waan gochuu qabnu haa goonu. Waan ittaanu immoo walumaan mari'achaa kan deemnudha. Waan na dhaggeeffattaniif horaa bulaa.